irratti barreessee ture qabxii 4 ulul albaab jechuun maali waan jiru fi muuziqaan halaali moo haraami akkasumas hadiisa kaabaan diigamuu dubbatu akkami waan jiru fi akkasumas afraffaa nabi Isaan alayhi salatu wassalaam du'eemo ni jira waan jiru aqida islaamaa keessatti maal fakkaata waan jiru wantoota afran kana abboleen keenya dura waan kana dubbachuu dura sila waan dubbatame hunda deebisaan irratti kennamu imam Shaafi'iin rabbi rahmata isaa godhu kije idha nataqa as-safiru fala tujibhu fa khayrun min ijabatihi as-sukut namni safiini gowwaan ogaa waan takka dubbate deebisaatti kennina deebisaatti kennurra irraa usuuturra caalaa je akkana jechuun waa hedduu sila deebisaatti kennurra irruma usuuturra caala garuu maaliifin deebii tana kennee waan